nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu. Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu manni barri adda nu oolte gaaf barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte. Akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko isaantu darbata, bar tokko nutu darbata. Bara darbatan yoo nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaa labsu. Miimii nuuraati argachuu danda'u. Qodaa isaa tafarratti nutti roobaa. Ibee walga'ee addunyaa maala. Gajjulolla Oromoo narra. Seenaa dhaabbata. Yeroo dheeraa. Akka yaabbata. Galmee seenaarra. Ibee walga'ee addunyaa maala. Gajjulolla Oromoo narra. Sintimi booda taatee sarratti ta'ee fi viidiyoolee tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waldirraa yookaan karaa deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter dhimma afaan Oromoo dukkana ifa marsee fi kilittii cabde amma immoo akka monoloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireetit Broodkaasting irratti dabarsaa jiru karaa deemaa shoo qaba. Karaa deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurraa karaa deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii addunyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahu qaba sheer godhe mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu. Haa ta'uti Oromoo ta'uu qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miillatti citaa jira. Kana hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Hayyaa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Waan tun dubbatee irra darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu, abbaa qabu, obboleessa qabu ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yerootu gubattu taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne. Kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. Dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Galatoomna. Jalqaba karaa deemaa akka miidhagina dubbisannaa makiinaa deemaan xiqqaa wayiidhaan nagaa gaafanitti hin jedhu dammaan konkolaataan inni tokko karaa cufe inni tokko booddeedhaatiin dhufe tokko fuulduraa karaa cufe isheen gidduu galee tokko booddeedhaatiin namaaf of ta'u. Gabboonni warri kaan harka koo miila koo qabanii iyyisiisaa nagalchan isa booddee nama tokko yoo hin argine afaan koo na cufanii erga afaan kiyya na cufanii raataniin booddee ija koo naa jedhanii erga ija naa jedhanii raataniin booddee kan si barsiise nama biraa kanatu hojjettuuf nama biraadhaa jedhanii kan na barsiise eenyudha deen gaafadha akkan beekutti kan na barsiise an beekuuti Gammadaa Waldirraadha. Akkasaan beekanitti garuu nama biraa jechuun ofii isaaniitiin na barsiisan daktarii kos maal kos hunda isaa danda'a. Kosti sheerii kaffaleen baradhan isaa fi beekuu na barsiise. Achiisa booddeedha.
haasaa kan ati artistiidha moo nama siyaasaati moo maaltu seenaa namaadhaaf dookumantarii dhalootaaf kaa'utti maaltu si rakkise ofii keeti ati fiilmii kee duwwaan hojjettu jedhu tokko. Kitaabni seenaati mana maxxansaa galchite suni eenyu irratti naannoo peejii 20 kan ta'u harkaa qabu isa akka fuudhan hin beeku. Lammaffaan immoo maaloodha namoota seenaadhaa wajjin akka wal quunnamtuuf hojii dookumantarii eenyu irratti hojjechaa jirta. Sarara geessimaan 8ffaarra geessee jirta isa booddee isa deemuuf dookumantaricha eessa keesse jedhan isa booda kompiitara tokko wajjin kan isaan naqabatan kompiitara faayila guutuu qaban egaa maanni naman naqabe miti jabbootan naqabe malee maanni kilaashii maduwaa fargaa qabu malee jabbiidha malee wanti xinnoo beekumsa qabu ta'e silas warra kaan gardaafoo jalaa funaananii warra kaan ulee isaa waa harkaa fuudhanii fida waan ta'eef waan beektu iyyuu hin qabdu. Kompiitara rooma sana lafatti rukutee daakee caccabaa isaa fudhatanii deeman. Wal wajjin erga deemnee raawwanneetiin booda bakka gaanganii manuma bareedaa wayii takka keessa nagalchanii achi tokko mana keedhanii ani immoo mana koo iyyuu hin beeku lafa isaan miti. Lammaffaa immoo faayila keedhan dhugaa faayila koo innis hin beeku lafan kaayiraa adda iyyuu lafan kaayee hin beeku faayila koo fi masaatiin na barbaada maleessaati. Paaswoordii mobaayilii na gaafatanii yeroo masaan na kabala na hariidha ta'e hin beeku na harkaa badde. Achi mobaayilatti daakanii. Achi inni tokkummaan dheebottee itti fakkaatalee fincaana fa'a. Nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu. Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu maanni barri adda nu oolte barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte. Akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko isaantu darbata bar tokko nutu darbata. Bara darbatan yoo nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaalaaf miimii nuuraati argachuu danda'u. Qodaa isaa tafarratti kan turre Ibe walgae adunya mara Terjulola Oromo narra Sinadapat Yarodera Akayapat Kalmese narra Ibe walgae adunya mara Terjulola Oromo narra karaa deemaa waa xiqqoo ergan isin timee booda taatee isarratti ta'ee fi viidiyoolee tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waldirraa yookaan karaa deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter dhimma tofaa dukkana ifa marsee fi kilittii cabde amma immoo kan moonooloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireetit Broodkaasting irratti dabarsaa jiru karaa deemaa shoo qaba. Karaa deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurraa karaa deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii addunyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahu qaba sheer godhe mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu.
haa ta'uti Oromoo qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miillatti citaa jira. Kan hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Hayyaa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Wanti hin dubbatee irra darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu, abbaa qabu, obboleessa qabu ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yeroo gubatti taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne. Kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee asuu hin danda'u. Dirqama keenya ba'uu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna. Galatoomna. jalqaba karadii makka meedana dubbisannaa makiinaa deemaan xiqqaa wayiidhaan nagaa gaafanitti hin jedhu dammaan konkolaataan inni tokko karaa cufe inni tokko booddeedhaatiin dhufe tokko fuduraa karaa cufe isheen gidduu galee tokko booddeedhaatiin namaaf of ta'u gabboonni warri kaan harka koo miila koo qabanii iyyisiisaa nagalchan isa booddee nama tokko yoon arganii afaan koo na cufanii erga afaan kiyya na cufanii raataniin booddee ija koo naa jedhanii erga ija naa jedhanii raataniin booddee kan si barsiise nama biraa kanatu hojjettuuf nama biraadhaa jedhanii kan na barsiise eenyudha deen gaafa dakkan beekutti kan na barsiise an beekuuti gammadaaf jedhaadha. Akkasaan beekanitti garuu nama biraa jechuun ofii isaaniitii na barsiisan daktarii kos maal kos hunda isaa danda'a. Kosti sheerii kaffaleen baradhan isaa fi beekuu na barsiise. Achiisa booddeedha. Haasaa kan ati artistiidha moo nama siyaasaati moo maaltu seenaa namaadhaaf dookumantarii dhalootaaf kaa'utti maaltu si rakkise ofii keeti ati fiilmii kee duwwaan hojjettu jedhu tokko. Kitaabni seenaati mana maxxansaa galchite suni eenyu irratti naannoo peejii 20 kan ta'u harkaa qabu isaa akka fuudhan hin beeku. Lammaffaan immoo maaloodha namoota seenaadhaa wajjin akka wal quunnamtuuf hojii dookumantarii eenyu irratti hojjechaa jirta. Sarara geessumaan 8ffaarra geessee jirta isa booddee isa deemuuf dookumantaricha eessa keesse jedhan isa booda kompiitara tokko wajjin kan isaan na qabatan kompiitara faayila guutuu qaban egaa maanni naman na qabe miti jabbootan na qabe malee maanni kilaashii maduwaa fargaa qabu malee jabbiidha malee wanti xinnoo beekumsa qabu ta'e silas warra kaan gardaafoo jalaa funaananii warra kaan ulee isaa waa harkaa fuudhanii fida waan ta'eef waan beektu iyyuu hin qabdu. Kompiitara rooma sana lafatti rukutee daakee caccabaa isaa fudhatanii deeman. Wal wajjin erga deemnee raawwanneetiin booda bakka gaanganii manuma bareedaa wayii takka keessa nagalchanii achi tokko mana keedhanii ani immoo mana koo iyyuu hin beeku lafa isaan miti. Lammaffaa immoo faayila keedhan dhugaa faayila koo innis hin beeku lafan kaayiraa adda iyyuu lafan kaayee hin beeku faayila koo fi masaatiin na barbaada maleessaati. Paaswoordii mobaayilii na gaafatanii yeroo masaan na kabala na hariidha ta'e hin beeku harkaa badde. Achi mobaayilatti daakanii. Achi inni tokkummaan dheebottee itti fakkaatanii fincaan afaan gootti fincaa'ee dhugumee kana jedhe. Atiin saanjaa abidda keessa kaa'anii elektirikii daandii shintibeetii kaawwatii erga qubanii raataniin booddee qaama hormaataa kan dhiiraatte shuggee biiraa itti danii diiminaan nama gubuutti kaa'anii. Achi ganna buusaa kompiitara isa cabee keessaa faayiliin ba'aatii kun mobaayilii keessanitti faayila isinii dabarsaa innaan toleedhanii ganna buusan deemaa dhaqaa fiinsaa bitaa qottannaan fiinsaa 2 bitanii dhufan. Jabbummaa isaanii akka isaanii jabbii ta'an warra karaa warra cirama maani kilaasii tokko warra hin qabne ta'uu isaanii harroota ta'uu isaanii kan inni ittiin beekamu fiinsaa 2 naa bittee dhufte jettee. Achi kompiitara isa caccabaa fiinsaadhaatiin hiikee raaddiin galatoo maalee. Hard diskii waan jedhamu keessa jira isaan hin beekan warri beekan yoo beekan malee hard diskii keessaa fuudhee ilaalee teenkii ittiin jechaan girgiddaatti daakee isa booddeedha kan isaan na qulqulluutti qabu. Amma kana booddee waan barbaadan gochuu dandeessutti fuula isaatti hin bu'inaa jecha qaama hormaataa dhiiraadhaan qaxaqatan isa booda achiiti dugda kiyyatti qajeelan barruu miillaatti qajeelanii. Guutummaa isaa erga kana hundumaa godhanii miilla erga guggubanii elektirikiin guggubanii irra geessamu sanaatiin guggubanii
Ati maal waan taateef jaarsummaa sitti baasne miti maal immoo wajjin hojjetu biyya kana gara fuulduraatti yoo wajjin deemsiste maal taanaan isin marii isaa gara booddeetti qabatanii wajjin deemu ofii keessan yoo gara duraatti deemuu beektanii jedha. Achiiti namoota lamaan sadan tokko kaasanii lafa kanarraa yoo duute maal fayyadda jedhanii isaaniitiif namni yoo du'e waan fayyada naaf garuu namni yoo du'e waa fayyada. Sababni isaa taan otuu jiraniitti saduu irra goruuf jechuun saduu irra goraniitu kan isaan hojii hojjetan ittis immoo himteetti hacaaluun illee kan farda hatamee haasaa animmoo samiti isaan shaarbii hataniitti maan minilik gaafa dhufteen xooxxoo turte udduu qullaa bakkee teessee utuu isheen udaan adduu gaafa abbaan jifaa shaarbii udduu irra buuse shaarbicha achumaan fudhatanii hatanii achumaati nafan isaan seenaa natu shaarbii natu farda natu afaanii natu. Waan hin qaban jechuun abbaa waan hin qabneetiif iddoo ekeraa lafa keessatti faarfattanii raawwattanii seenaa ofii keessanii balfitan. Warri tokko tokko goobanaa daancee faarfachaa minilikiin jibbu warri kaan minilikiin faarfachaa goobanaa daancee jibbu. Sinuu namummaan keessan nama hin taane waan ta'eef afaan keenyaan hin taphatinaa jedhan jechuun afaanuma keenyaatiin nama tokko duwwaadha. Minaalee jechaa kan dhaggeeffatu kanarraa kan afaan Oromoo haasofti. Naan tokkochi keessaati hiilli jigdallu jedhee. Isa tokkotu itti galagale namni hardi diiskii fuula keenya duratti fuudhee caccabse kun du'uun qabu weedha. Ani biyyaallu gidarru de. Ahunummaa mootu ammaa du'eera eessa maal isaa ajjeesnaa jedhanne. Achi saayitii naannoo saayitiin meeqamma jedhan naannoo saayitii lamaatti ganna galagalchite naannoo saayitii sagalii yookiin kudhaniitti deebite. Yeroo dhufan dhiiga afaaniif finyaaniin naba'ee jira. Dhufanii tata'a. Ol deebisan yeroo san mataan baay'inatti ulfaatee waan hundumtuu koyyuu hin jiru. Achi naman sagalee isaa beeka illee yaadu tokko laayifiin kaampaasitti dabarse wayii dubbate. Laawwadii gootanii jirtu mucaan sagalee koo beekaame. Achi sagalicha beeka illee dhuma yaada. Laayifii koo kaampaasii tokko tokko ittiin dubbate. Lakki iskaapiin sagaleedhaan haase. Achiitiin cufatanii haasaan hiraatanii laayifii kaampaasii ati sanyummaan kee Itoophiyaa ta'utu jiru akkamitti ilaatiin Itoophiyaa jibbite jedhan. Ani immoo Itoophiyaa hin jibbine jechuun wanti Itoophiyaa jedhamu sababa hin jirreetii fi biyya Oromiyaa jedhamu keessatti Itoophiyaan dhalatte. Isaan moosaa kana namananii ani moosaa kana namana. Mana keessa hojjetu jechuudha. So innuu dafqa isaatiin na hojjetee jiraachuun utuu isarra jiraatu maaliif hin jibban Oromoon galaan jibbudha. Nama abbaan qabne fuudhee guddisuun jibbu Oromoo. Nama haadhatti waamamu gaafa argu gara abbummaatti jijjiirrata malee Oromoo yoom jibbe beeka. So gaafa isaan akkasanaan jedhan Itoophiyaa isaan beekaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Anis kan nan jedhe malee waan biraan jenne Itoophiyaa isin beektaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Ani biyyicha keessatti kanan beeku. Uummata fuula gurraacha warra fuulli isaanii gubataa ittiin jedhan uummata Oromoon beeka. Meebii immoo Itoophiyaa isin jettan kun biyyattii kana kee dhalattee itti hidhee yaada garuun ijaaramne. Waan ijaarame immoo diigamaa yaaddoo maaloodha isin maaliif yaaddoftu jalqaba ijaaraa isa booddeen diigamaa isaa yaannaan jedhe. Attamattama haasoftaa elektirikiidhaan isa akkasii kan haasofte maaliin yoo maaliin ta'e haasoftaa jedhan. Naasa dhuma waan tokko hin yoo isinitti ta'u dhugaa jedhu amanaatii fudhadhaatii Yuudhiistan immoo dhiisaadhaan isaan ati abaawoodha jedhanii abaawoo isaan jedhaniif oboo isaan jedhan immoo ani an dhaaba miti aartistiidhaan gara uummataati yeroo kamiyyuu abaawoo isaan jedhaniif oboo isaan jedhan immoo warra lubbuu qabsiisanii mirga abbaa biyyummaa isaanii falmatanidha. Isaan qabdii isaan qabsiisanii jiran birriis miti lubbuu isaanii ilaalchi isaan ittiin ilaalanii fi ilaalcha irra sanaadhaa tokko miti. Isin maaliif taphattu warra lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatu wajjinidhaatiin. Ani Daanii Kara Deemaan artistiidha mirga Oromoodhaatiin yaano gaafa hundumaayyuu gara Oromoon jirudha malee gara nama dhuunfaa miti. Abbaan dogoggore yoo dogoggore Oromoon dogoggore jechuu miti. So nama lubbuu qabsiisee biyyaaf qabsaa'uudhaatiif nama lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa barbaadu galiin akka argite gaafa tuqxu naannoo dhukkubsaan jedhan dhuguma mana dhukkubsanaa
Elektirikii isaanii caalaa isa sananna dhukkub kanaan ofii kooti. Because qabsiisa lubbuudhaatii fi namni akka barbaade haasa'uun akka barbaade namni akka barbaade aguu danda'a ammallee rakkisaadha iyyuu erga Finfinnee fuudhanii Addis Ababaa godhaniitti akka argan iyyuu aguun iyyuu hin danda'amu. Namni akka arge aguu danda'a malee akka arge haasa'uu hin danda'u. Because miindaadhaan miti. So qaamni Oromoodhaaf dhaabatu kamiyyuu ta'uufii yoo baate iyyuu qaamni Oromoodhaatiif dhaabatu Oromoon hin jaallata. Qaama isaaf hin dhaabbanne immoo hin jaallatu itti himas hin jaalladhu jedheetti. Fiikooti kana naas kanan dubbachuun irra jiru isaan kanaadha. So kan si barsiise qaama biraa kan wajjin jirtu qaama biraadha. Dhuguma kana wajjin maan kanan barbaadu. An Oromoo biraan gatii barbaadas miti. Because dirqamoo fiikootidha waan ta'eef kan Oromoo biraa gatii hin barbaadu hin qabu. Oromiyaa keessatti Oromoo ta'ee dhaladhee mirga ofii kootiiti kanan barbaadu. Kana jechuun maan qulqulluu Oromooti abbaadhaan qixxa hundumaadhaatiin lafan Oromoon taaniif hin qabannaa Oromummaa koof immoo mashadee yoon maal rakkina qaba jechuun duusa ittiin of doorsisan osoo hin taane namni dhugaa dubbate yoo ta'e maal rakkina qaba soba dubbate yoo jiraachaa jira dacheen kunuu sila badde xurii hamaadhaati sila wal keessa rukutan namni kamiyyuu amantii isaa kabajuu dide maqaatti dhaata malee isaati. Kana keessa jiraatanii maal hojjetu dhugaa dubbatanii yoo deeman maal rakkina qaba. Namni dachee kanarra lama jiraachuu danda'a. Tokko duwwaa jiraata. Tokko du'ee awwaalamee boollaa jiraata. So warra doonii akkasumatti hafan osoo hin taane boollaa waliin jiraachuu barbaadan waan ta'eef ammaan ajjeestu moo dhiistu wannaan moo garaa jillatee hin beeku. Naannoo halkan saayitii 8 kan ta'u keessa nagatuu isaanii hin beekaa inni hiduu hin qabu jedhe suni. Waaqni keeyyoo si gargaaree afaan waraabessaa irraa si hambisa. Halkanni kun baree ifa boriin argita. Waaqaaf galannaa ta'u halkanni sun bareen ifa borii argita. Kanaadha. Eenyummaan isaanii inni badaan isa isaan elektirikiidhaan nama dibanii ta'uu isaan fincaantu baay'ee. Barri kun immoo furguggee. Isa tokko ganna bar tokko funyoo ittiin furguggee qabannu sana harkaan qabachuun keenya noodu. Qabachuu yoo baannes immoo ittiin gaddinu. Kana akkasittiin addaan baanu warra nama butuudha wajjin warra birrii warra maallaqa qabu warra miillaan deemee Oromoon haa jiraatu hedduudhaatii fi tiraanispoortii illee akka barbaade argachuu hin dandeenyetti warri sabbata dhayyeessaa keenyatti hiikanii konkolaataa veeyitiidhaatiin deemanii akkeettiidhaan taphatu ilmaan Oromootti. Nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu manni barri adda nu oolte gaaf barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte. Akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko faantu darbata bar tokko nuti darbata. Bara darbatan yoo nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaa labsu. Miimii nuuraati argachuu danda'a. Qodaa isaa tafarratti natti roolaatu. Ibee wal ga'ee addunyaa maara. Garjii lollaa Oromoo narra. Seenaa dhaabbata. Xayyaaroo dheeraa. Harkaa yaabbata. Galmee seenaarra. Ibee wal ga'ee addunyaa maara. Garjii lollaa Oromoo narra.
Injiinar Daanii Gammadaa yookaan Karaa Deemaa waa xiqqoo erga isinitti himee booda taatee isarratti ta'ee fi viidiyoolee tokko tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waldirraa yookaan Karaa Deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter dhimmoota afaan Oromoo dukkana ifa marsee fi killettii cabde amma immoo kan moonooloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireetit Broodkaastingii irratti dabarsaa jiru Karaa Deemaa showuu qaba. Karaa Deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurraa Karaa Deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii addunyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahuu qaba sheer godhe. Mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu. Haa ta'uti Oromoo ta'uu qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miillatti citaa jira. Kana hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Hayyaa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Waan tun dubbatee irra darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu abbaa qabu obboleessa qabu ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yerootti gubattu taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. Dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Galatoomna. jalqaba Karaa Deemaa akka miidhagina dubbisannaa makiinaa deemaan xiqqaa wayiidhaan nagaa gaafanitti hin jedhu dammaan konkolaataan tokko karaa cufe inni tokko booddeedhaatiin dhufe tokko fuuldura karaa cufe isheen dudduubatee tokko booddeedhaatiin namaaf ta'u gabboonni kan harka koo miila koo qabanii iyyisiisaa nagalchan isa booddee nama tokko yoo argine afaan koo na cufanii erga afaan kiyya na cufanii raataniin booddee ija koo naa jedhanii erga ija naa jedhanii raataniin booddee kan si barsiise nama biraa kanatu hojjettuuf nama biraadhaa jedhanii kan na barsiise eenyudha deengaa fadda akkan beekutti kan na barsiise an beekuuti Gammadaa hojjetaadha. Akkasaan beekanitti garuu nama biraadha jechuun ofii isaaniitiin na barsiisan daktarii kos maal kos hunda isaa danda'a. Kosti sheerii kaffaleen baradhan isaa fi booddee kun na barsiise. Achiisa booddeedha. Haasaa kan ati artistii dhaboo nama siyaasaati moo maaltu seenaa namaadhaaf dookumantarii dhalootaaf kaa'utti maaltu si rakkise ofii keeti ati fiilmii kee duwwaan hojjettu jedhu tokko kitaabni seenaati mana. Injiinar Daanii Gammadaa yookaan Karaa Deemaa waa xiqqoo erga isinitti himee booda taatee isarratti ta'ee fi viidiyoolee tokko tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waldirraa yookaan Karaa Deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter dhimmoota afaan Oromoo dukkana ifa marsee fi killettii cabde amma immoo kan moonooloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireetit Broodkaastingii irratti dabarsaa jiru Karaa Deemaa showuu qaba. Karaa Deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurraa Karaa Deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii addunyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahuu qaba sheer godhe. Mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu. Haa ta'uti Oromoo ta'uu qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miillatti citaa jira. Kana hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Hayyaa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Waan tun dubbatee irra darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu abbaa qabu obboleessa qabu ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yerootti gubattu taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. Dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Galatoomna.
akkuma itti naqabanii kaa'anii jalqaba karaa deemu akka miidhagina dubbisannaa makiinaa deemaa inni